Tunis Oromoo fintaa. Kunis Oromoo fintaa. Kan Oromoota kan. Nia, ajaib. Entol. Gawat. Ashama harka fuudhee jira jirtu ilmaan Oromoo ani nagaa kooti galata Rabbii baga jiraatanii isaati kana eegdanii jira. Baga jiraatanii anis nagaa kooti obboleettiin keessanii isinis akka nagaa qabdan Waaqayyo bira abdiin qaba. Biyyootuma hunda keessa kan jirtan biyyoota adda addaa kaaba kibba dhiha. Dhixa biyyoota adda addaa biyya keessas biyya alaa sooree jirtan nageenyi koo isin akka qabu isiniin jecha ani nagaa kooti jira isiniin jedha har'ammoo deebi'ee dhufeetiin jira. Sifanarra immoo maal qabattee dhufte? Keessummaa addaa qabattee dhufte jechuudha. Keessummaa sun eenyu ishiiti jechuun keessanii oolu. One of and AM jedha YouTube'n ishii sabboontuudhaan hin beekani. So akkasiiti waan ofii qabadheetiin hin dhufay. Gaafina ni dhiyeesseef seeraaf kabajaan waan naa deebisteef asumaan galatoomii siin jecha. Warri maatii waan ofii and AM warroonni maatii hin taane immoo maatii ta'aa fi itti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni maatii koo taatan immoo like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Gaafiif deebii isee waliin taasisnee jira. Isheenis na kabajjee yeroo ishee aarsaa gootee waan karaa mana kootti karaa nan affeerichi dhuftee gaafiif deebii koo naa deebisteef hedduutu akkasii galateeffadhaa hedduutu akkasii jaalladha isin jedha obboleettii kan koo. Isan ani si jaalladhu irraa ammoo Rabbiis baay'isee Rabbiin caalmatti si jaallatu siin jedha. Itti aansuudhaan garuma keessummaa kootiitti isin dabarsa. Tanuma dubbachuuf hin dhufe like share gochuu hin dagatinaa wal jajjabeessuu hin dagatinaa bakka jirtanitti Oromoo koo isinan jaalladha isinen kabaja. Rabbi guddaan isin faana haa ta'u wal jajjabeessuun wal jaallachuun tokkummaa jabeessuun nu biraa hin dhabamini yoo nuti wal jajjabeessine malee namni kamiyyuu alaa dhufee eessayyuu dhufee nu jajjabeessu waan ta'eef walaa jajjabeessinu harka walaa qabannu inni ganaa reefu xiqqaa reefu goda jirus immoo harka qabaatuma oollu baasa warra olis jistan isiniin jenna yoon akkas isiniin jedhu ka'an waan gabaabdu ta'eef akkas walla harkisuu hin hedinaati. So akkasan isiniin jedha baay'ee takkan isin jaalladha asumaan karaa keessummaa koottan isin dabarsa. Viidiyoo kana immoo haga dhumaatti akkasin hordoftan abdiin isinirraa qaba. Ansifan firaa ol baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja warroonni maatii koo hin taane akkuma isin jedhe maatii kootti dabalama warroonni maatii koo taatan immoo like share gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha hedduu takkan isin jaalladha gara keessummaa koottan isin dabarsa galatoomaa isiniin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkasumas akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii warreen amantaa kiristaanaa hordoftan amantaa waaqeffannaa hordoftan hundi keessanuu nagaa jirtu. Ka Oromummaan tokko ka dhiigan tokko ka lafiin tokko ka biyyaan tokko hundi keessanuu nagaa jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi isin bira haa jiraatu. Waan yaaddan argaddaa waan facaafattan hamaddaan isiniin jedha. Biyyi teenya biyya nagaa nu haa taatu. Hayyee har'a kan itti argamnu mana siifan firaawul. Anillee maqaan koo waan ofii AM waanidha yookiin sabboontuudha yookiin san jijjiiradhee asumaan akkana baratan kabajaan jaalalaan isin gaafadha. Siifan firaawul asumaan dhiifama si gaafachaa gaafii yeroo dheeraanaaf turee siif deebisuu kootiif sababa hojiitiin beektaa ka jirru biyya ambaati. Na hubatta jedheen abdii qaba qaalii tiyya. Okay, duraan dursee nageenyi Waaqayyoo siif haa baay'atu kabajamtu obboleettii waan ofii jettee jirti. Siifillee akkasuma nageenyi siif haa baay'atu bakkuma jirtutti. Anillee alhamdulillah nagaa kootii fayyaa guutuun qaba alhamdulillah. Okay, gaafii tokkoffaa waan ofii eenyudha eessatti dhalattee eessatti guddattee maqaa kee guutuu maqaa kan kee dhugaa jettee jirta. Dhiifama asumaan obboleewwanii sagaleen koo yoo hin dhagamin jechuudha maaliif irfoonii hin qabu bilbilli illee wanti si deebisuu didee fi bishaanitti na jalaa taree
amma mana yaalatii bahee dhufe sababuma sanii fi gaafii keellisiif hin deebisne isiniin jechuun jaaladha. Sagaleen kiyyallee meebii hin dhagamu ta'a bilbilli narraa fagoo jira waan ta'eef asumaanuu nama kolchaa yoo sagaleen hin dhagamin isiniin jechuu fi dhaggeeffattoota. Okay, maqaan kee guutuun yookiin iddoo dhaloota keetii jettee iddoon dhaloota kiyyaa godina Arsii Asallaati. Maqaa kee guutuu kan jette maqaan koo guutuu Caaltuu yookiin Yasribaan jedhama. Maqaan kiyyaa maqaa lama qaba. Ijoolleen hunduu maqaa lama qabanii na fakkaata. Ani garuu gara kootiin maqaa lama qaba. Maqaa qe'ee fi maqaa mana barumsaa. Akkas jechuudha. Asumaan na bara warri nan beeynanillee warri na beeytan silaa duraan na beeytanii. Okay, mana barumsaa umrii meeqatti seentee akkasumas waggaa meeqa barattee kan jedhuu fi waggaa meeqa barattee kan jedhuuf kutaa meeqa baratte jechuu barbaadde na fakkaate. Mana barumsaa hin baranne jechuun ni danda'ama. Maaliif sababa maatiin koo hojii suuqii akkas waan akkas mana shaayii qabaa turanii ani hangafa waan ta'eef anatu hojii gargaaraa baay'een hacuucamaa ture. Sababa sansanii fi seeraan itti xiyyeeffadheen barannee garuu umrii meeqatti seenteef jedhuuf immoo yeroo akkas harka sirraan goonee gara gurraa qabannu gizee sanii hin yaadadhu waggaa meeqa akka ta'e jechuudha tilmaamii atummaanii. Okay, gaafii sadaffaa akkamitti biyyaa baatee biyya namaa keessa jiraachuu filattee jettee biyyaa bahuudhaaf ni beektaa yeroo namoonni naannoo keetii deemuu yookiin ammoo san fakkaachuudhaaf osoo waa tokko hin beekin osoo hin hubatin kan biyyaa baatu yeroo jalqabaa jechuudha. Erga biyyaa baatee akkaataa itti hojjetan maallaqa argattee mootu biyya keetuu gaafa galte taa isin godhu biyyuma ambaa deemee ammallee dalagisii godha. Sababa saniif jechuudha kanneen biyyaa baheef jalqaba. Sababni an biyyaa bahuuf kana godhee abbaa kootu biyya alaa ture. Isa bira deemuuf sababa sanitti bahee asumaan biyya ambaa biyya kiyya godhadhe jechuudha. Maaliif biyya ambaa jiraachuu filatte kan jedhu immoo dhugaa hin filanne dhugaa dubbachuudha. Kan yoomiyyuu gabrummaan jiraachuu hin barbaadu. Biyya ambaa akkuma gabrummaati xiqqaan si ajaja guddaan si ajaja jiruu harkaa gara afaanii jechuudha. Haguma xiqqoo jireenyi kiyyanaaf jijjiiramuuf malee biyya ambaa jiraachuu gongumaaf hin filadhu. Biyyuma tiyya hiyyeetti sannaaf wayya. Gaafiin afuraffaan gaafa biyya arabaa dhufte maaltu si mudatee nuuf qoodii jette. Wanti na mudatee biyya arabaa yeroo jalqabaaf gizeen deemuu boolee keessatti bade osuma caamman keenya jalaa cittee jechuudha. Caammaa kiyya sirreeffadhe jedhee akkana yooniin gadi jedhu dallaalan nu fuuldura deemaa ijoolleen takataatalanii deeman yoo beeyte jechuudha. Achi ijoolleen sun gara isaan na jalaa kutan arge. Ani waan akkanaa riippoortii guddaa akkas san keessa deemee hin beeku. Ijoolleen na jalaa hin kutanii sadarkaa kamiin akka ban kamiin akka idduma san keessa naannaa oolee haga duuti muluun na dhukkubdu namni kana sani naan jedhu hin jiru. Dhumarratti kaameraadhaan na laalanii akkasitti nama lama wajjin taanee banne kaameraadhaan nu laalanii teemni bakka waf jennee jechuudha. Dhumarratti ijoolleen hundi akkasii waliin dhufne sun hunduu hojii seenanii nu bichaan hafne iddoo boolee san keessatti yaani bari'umaa eega ka'e jechuu gara guyyaa akkas bannee jechuu achuma keessatti inuma deemna namni kana san nuun jedhan jiru. Isa santu na mudatee baay'een boo'ee turallee yeroo sanii yaani jalqaba biyyaa bahuun koollee daa'imallee ture dhugaa. Isa san jechuudha kana mudate yaani mudannoon baay'eedha amma osoo himee sa'aatiin hin gahu waan ta'eef isumaan qabadhuun siin jedha. Okay, gaafii shanaffaa yeroo mana barumsaa barattu barsiisan gaafii jaalalaa si gaafatee beekaa jettee abadan na gaafatee hin beeku. Maaliif nuti xixiqqishoodha isaan sadarkaa san bira hin geenye. Ani mana barumsaa torbeetti na dhaqaa torbeetti na hafaa seeraan hin baranne jechuun ni danda'ama. Isa sanii jechuudha. Gaafiin jaffaan jaalalli bara kam keessa si qabdee yeroo kutaa meeqa barattu jettee waa'ee jaalalaa irratti xiyyeeffatti siifan firaawwan na fakkaate an doktora jaalalaati miti. Nama ta'ee namni jaalanne hin jiru. Beekon bara haaroo san keessa na fakkaate dhabdee beektaa ka jettu dhabeen beeku alhamdulillah. Akkasumas namni si jaalate si dhabee beekaa ka jettu immoo namni ati nama jaalachuu kan kee beekta malee namni hanga si jaalatu hin beektu. Kanaaf ani waan akkasii san hin fudhadhu jechuudha. Ekalee san jaaladha jedhee amana malee ekaleen sun hagana na jaalata jedheen amanu. Guyyaa keessa meebii baruu dandeetta nama sayyoo waliin jiraatte jechuudha adeemsa keessa gocha inni godhurra.
isa sanii asumaan qabaddu ani nama jaalalaan shawwadamuu miti jechuu barbaade walumaa galatti. Gaafiin 8ffaan ati maatii keef meeqaffaadha akkasumas harmee fi abbaa keetiif jaalala qabdu ibsiifi jette hedduu galatoomi. Harmee koo ayyoo koo umrii dheeraanaaf jiraadhu rabbiin bakkuma jirtutti fayyaa fi umrii dheerina siif haa kennu akkasumas rabbiin diinii keessas guutuu siif haa kennu siin jedha harmee koo akkasumas abbaa koo atillee umriinaaf dheeradhu fayyaanaaf ta'i. Rabbi waan yaadde kulli yaada muraada keessi haa guutuu rabbi si haa gammachiisu addunyaa akhiratti jedhaani. Gaafii 9ffaan intala baadiyyaa yoo taate yeroo biyya jirtu ijoollummaa keetinii gaheen hojii keetii maali yookiin maatii keetiif gargaartaa jette dhugaa hedduun gargaaraa ture maatii koo inumaanan hacuucame jechuun ni danda'ama. Waa hunda ulaagaalee mana keessaa akkas biddeen tolchuu waan akkasii hojii suuqii gargaaruu mana shaayii qabanii waan akkasii hedduu takkan hojjetaa ture jechuudha. Hedduun gargaara yaanii maatii koo osoo harmee koo gaafatte silaasetti mitiyyuu. Isa kana gaafiin 9ffaanii seenaa hayyoota Oromoo keessaa lama eebbisa addunyaa. Seenaa isaanii moo warroota seenaa qaban jettee irra naaf tarii dhugaa rabbi. Ani immoo gaafii kanan amman argeeyyuu hin laalle silaa qoradhees baay'eedha kaasee maqaa isaaniin beeku dhugaa akka hordoftoonni natti hinfatan abdiin qaba. Seenaa namoota baay'ee seenaa godhan fakkeenya fi mistirii baasuu didurraa waraqata barreeffama nyaatee liqimse santu jira maqaa isaan beeku isin komantii jalatti hin beekaa ture garuu yoo maqaa dogongoraa waamee akka kabajamtoonni hin mufannee fi isa sanis maqaa dhalataa Baalee ta'uu nan beekaa Arsii garuu maqaa isaattu na jalaa badee akkasumas mucaa Shaashamanneetti wareegame Mustafaa eenyu akka ta'e hin beeku isa sanillee seenaa ajaa'ibaa hojjete. Nama 7 ajjeesee dhumarratti of ajjeesee akkas jechaa yoo dogongorellee hin beekanii garuu warroota seenaa dalagan baay'een beekaa dhugaa dubbachuudha fi amma teeshiniin kiyya iddoo biraa waan hin ta'eef teeshinii kootu hatamee jira. Isuma kanaan haaf kolchaa isinin jedha kabajamtoota fi hordoftoota gaafii kana deebisuu dhabuu kiyyaaf seenaan baay'eedha kana san jedhee himuu hin danda'u garuu gaafiin keellee garuu ifanaaf hin taane okay akkasumatti dhiifna. Garuu isin barreessaa jechuudha warroota seenaa hojjetan natti mufatina garuu hordoftoota. Gaafii 11ffaa yuutuubii akkamitti jalqabdee jettee yuutuubii akkuma namni itti jalqabutti jalqabee namni fakkeenya naaf ta'e nama baay'eedha. Sooshaal miidiyaa kanarraa waan gaarii illee ni baratta akkasumas waan gadhee yoo barbaadde ni baratta garuu namoonni waan gaarii hojjetan ni jiru namoonni fakkeenya naaf ta'anii kana sani jedhee waamuu hin danda'u garuu mucayyoon adda dureedhaan mucayyoo wayiiti Yitimbii mucayyoo jedhamtu jechuudha mucayyoo Guraagee sanii isiin fakkeenya guddaa naaf taate jechuudha. Edaa akkatti ufii edaa yaani ufitti amantummaa keellee akkanatti argisiisuu ni dandeetta waan barbaadde tokko yookiin waan hawwite tokko hojjette haala kanallee uummata birallee geettee namallee gammachiiftee ofillee gammaduu ni dandeessa kan jedhu isiin fakkeenya guddaa naaf taate. Gaafiin 12ffaa maal jedhama muudannoon ati yoomiyyuu hin daganne kan baadiyyaa lama nuuf himii jette. Muudannoon inni tokko yeroo wayii rooba ture hedduu rooba ture jechuudha. Osuma deemnu bakka jiraa mitiire xabbirri jedhee deemaa ture. Achiin osoo deemuu dhoqqee mana ture kufe jechuudha. Achiin ijoolleen hedduu takkanatti kolfanii mana barumsaa keessatti ni beekta. Isa san isheen baay'ina qabe muudannoon suni nan qaana'e jechuudha. Achumatti kufee achiyyuu ol ka'uu dadhabee hiriyoottan tiyya dhufee na kaase. Isa sani muudannoo lama nuuf himii ka jettee fi muudannoo akkas baay'een qabu dhugaa dubbachuu fi muudannoo akkas hin yaadadhu amma waan daa'imummaan bira tare jechuudha hin yaadadhu dhugaa dubbachuu. Ani qe'ee keessa bakka ani walumaa galatti badhee keessa deemee akkas ijoollee waliin muudannoon qabu kan hin oolu qe'eedha qe'ee hin bayuu hedduma obboleewwan kee wajjin yookiin maatii wajjin jechuudha. Achillee biyyaan baaddeemee muudannoo akkasii hin qabu.
Okay, gaafin kudha sadaffaan maal jedhaa dhaamsi ati siifan firaa'olii fi siifan firaa'ol ta'ee hordoftoota isheetiif maal dhaamtaa jette. Ani hordoftoota keetiif wantin dhaamu ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jiran kan lafa kanarra irra jiran kan afaan kiyya kana dhagaa jiran hundaafuu wantin dhaamu. Please yaa Oromooti yaa tokko ta'a dhugaa tokkummaa jennee afaaniin haasa'uu bichaa homaa nu hin fayyadu argaa jirra. Tokko haa taanu keessa wal haa jaallannu jaalala waliif haa qabaannu gandaa wal qoqqooduu haa dhiifnu isiniin jedha. Maaliifuu jennaanii amma waan baay'eetu jira jechuudha biyya keenya keessa amantaa gandaa waan akkasii wanta akkanaa kun haafuu ka duraan darbeeyyuu nun fayyanne ka duraan irraa haa barannu tokko haa taanu dhugaadhaan wal haa jaalannu. Namoonni tokkummaa jettanii gaafa barsiiftanii yookiin waan Oromoo tokkumsu haasoftanii gaafa galtanii ani guyyaa guutuu maal fayyadee ufuma kiyyaa hoo matama kiyyaa maal fayyadee jedha uf gaafadha. Akkasumas warroota naannawa keessan jiran obboleewwan keessan hiriyoottan keessan maal barsiiftan waan beektanirraa waan dhageettanirraa maal dhageessiftanii isa kana osoo rafin dura osoo yaadannee irra gaariidha. Namni faayidaa dhuunfaa bichaaf jiraatuun dhugaa rabbii meebii har'a guyyaa har'aa kana isin fayyaduu danda'a. Garuu gaafa duunetti nu hin fayyadu jechuudha. Waanuma gaarii hojjattee deemtisan waanuma gaarii san tochetti si fayyada. Ka har'aa ka lafa irra jirru kana osoo hin ta'ini kan boruu osoo yaadanne kan boruu san irratti hundoofne waan gaarii hojjenne dhalootaaf ilmaan keenyafis osoo dabarsinee jedha. Isuma kana jechuudha dhaamsi kiyya. Okay, dhumarratti yaadannoo yoo qabaattee carraa siif kennee uummata Oromoo maraaf dhaamsa yoo qabaattee gaafii Post umuree galatoomii hedduu takka jette. Anillee baay'een si jaaladha. Atis hedduu galatoomii galata guddaa na biraa qabda. Yaa siifan firaa'ol. Wantin ani qabu mudannoon hin jiru. Isuma kana wal haa jajjabeessinu dhugaadhaan wal haa jaalannu onni qulqulluudhaan wal haa jaalannu isiniin jedha Oromootiyya. Amantaan gandaan waliin qoqqoodinaa please nuti tokko ati Oromoo akkasii ati Oromoo akkanaa gaafa jennu dhugaa nama qaanessa. Nuti afaan tokko osoo haasofnu ati Oromoo haasofta ani Oromoo haasa akkamitti ati Oromoo ganda saniiti ati Oromoo ganda kanaati waliin jenna mee isuma kanaa sirriitti gaafadha ati eenyu ani eenyu nuti tokko taane gaafa waan akkasii jedhamu dhugaa hedduu takka an gama kootiin garuu dhugaa rabbii hedduu natti dhagahama. Oromoon gaafa akkas jedhee wal arrabsu miidiyaa kanarratti gaafan argu dhugaa hedduu akkam jedhee akkasii dhaloonni dhufu maal irraa baratan ilmaan keenya maal baratan namni tokko gadi ba'ee waan hin taane tokko gaafa haasa'e ilmaan keessan kan dhufu sun meebii viidiyoon kun akka seenatitti taa'e ilmaan keessan sun arga. Dhaloonni ammaa kun immoo nu caalaa ibidda jechuudha. Waggaa meeqa keessatti akkaataa itti fayyadama miidiyaa akkaataa itti fayyadamu waa hundaa waan beekanii fi waan boru itti qaanoftaniif jecha waan har'aa garaaf bichaa jettanii waan hin taane hin dalaginaa isin jedha. Kuni garuu namoota akka mana namaa keessa dalaganii osoo hin ta'in warrootuma gurguddaaf jechaa jira. Waan karaa irra deemnu keessatti bakka deemnu keessatti waan irra deemnu hundarratti karaa qulqulluu karaa nagaati irra deemuu qabna. Waan haasofnu ilaallatuu qabna. Waan dubbannu osoo hin dubbatin dura ilaallatuu qabna isin jedha. Akkasumas yoonin dogongorillee hedduu dhiifaman irraa ta'a yaa ilmaan Oromoo. Waan akkasumas qeeqa qabdaniif komii qabdanillee yoo jiraate komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Akkasumas siifanis gaafii kan keessiif deebisa jedheetiin yaada hedduu galatoomaa yaa Oromootiyyaa laayik gochuun dagatina sheer godhaa fi viidiyoo kana addunyaa waliin ga'a. Yaa Ma'ammadoo Itoophiyaa eemuu jasbah bu'a. Yaa Ma'ammadoo Itoophiyaa maaliif na gaafata qabeenya kiyya? Maaliif na gaafata qabeenya kiyya? Maaliif na gaafata qabeenya kiyya? Mana aqabda lafa aqabda birri iqabda jetta qabeenya kiyya wajjiin horree kuni qabeenya kiyya. Qabeenya kiyya maaf gaafata ati qabeenya kiyya maaf gaafata be? Yaa Ma'ammadoo Saudi. Yaa Ma'ammadoo Saudi mana ijaaree talgaanuu biti. Mana ijaaree talgaanuu biti. Mana ijaaree talgaanuu biti. Fudhadhuun alliti ishi ijee.